Harka fuunee hordoftootaa fi daawwattoota aannolee Global Media akkuma beekamu yeroo gara yerootti haala yeroo irratti keessummoota garaagaraa qabannee isiniif dhiyaataa turuun keenya ni yaadatama. Arras keessummaa addaa gama toora Skypeetiin qabannee isiniif dhiyaanneerra. Keessummaan keenya rogeessaa dargaggoo Muhammad Ololoo nama jedhamudha. Rogeessi keenya dargaggoo Muhammad Ololoo toora Skypeetiin nu biratti argamu. Muhammad akkam nagaa? Bayya nagaa akkam jirtu tolcha? Bayya galata waaqa. Muhammad mee haala yeroo biyyi Itoophiyaa keessa jirtu irratti gaaffii deebii gabaabaa goona. Akkuma waliin argaa jirru torban kana keessa biyyattiin suni haala hamaa keessa galtee jirti. Hogganaan waraana waliigala biyyattii Itaamaajoor Shuum Jeneraal Sa'aaraa Mokonnin ajjeefamanii jiru. Akkasuma pirezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Ambaachoo Mokonnanii fi koree hojii raawwachiiftuu Adeeppaa namoota hedduun ajjeefamanii jiranii. Maddi rakkoo kanaa maali? Biyyi sun rakkoo hamaa keessa jirti. Guyyoota 3 darban intarneetiin guutumatti ugguramee jira. Addunyaanis miidiyaawwan addunyaa kana gubbaa jiran hundi isaanii Itoophiyaan maal keessa oolte, maal keessa bulte jedhaatiin gaafataa jiranii. Itoophiyaan maaltu mudate? Maddi rakkoo kanaa hoo maali? Gaaffii Itoophiyaa maaltu mudate jedhuu fi fonqolcha mootummaa irra raawwatamuudhaaf yaalame hin milkoofne malee maddi rakkoo kanaa maalidha isa jedhuuf immoo maddi rakkoo kanaa aadaa warra Habashaa, aadaa obboleessa, abbaa, haadha, fira osoo hin jedhin nama kamiyyuu ajjeesanii aangootti qabachuudhaaf warroonni hinxaalayyiin waan abbootaa fi akaakayyoo isaanirraa dhaalan san raawwachiisuuf adeeman irraati kan maddi isaa achi dhufa jechuudha. Askaluu gooteetiin rakkoo ammaan kana baatii 4-5 dabran keessatti raawwatame yookaan immoo akkaataa fonqolchi kun itti qindaa'ee fi akkaataa itti guddate yoo ilaalte immoo namoonni kunniin akkuma isin jedhe aadaa irraa ka'anii carraa argatanii fayyadamanii waan kaleessa abboota isaaniirraa dhaalan san obboleessa isaanii, abbaa isaanii, fira isaanii hunda lafarraa fixanii aangoo qabeenya waan barbaadan san saamuuf yookaan immoo aangootti dhufuudhaaf jecha wanta raawwatame jechuudha. Namni kun baatii 5 mojjaa dura kan mana hidhaarraa walaba taasifamee jechuudha. Waggaa 9 akkas erga hidhamee booda. Namni kun gaafa hidhaarraa bahu akka waan Abiyyi Nabiyyiidha jedhatu. Abiyyi Nabiyyiidha. Museen gaafa umrii isaa waggaa 40tti kan Israa'el bilisoomse. Abiyyi illee waggaa isaa 40tti Itoophiyaa bilisoomse. Abiyyi nuuf Nabiyyiidha jedheetiin faarsaa ture jechuudha. Yeroo san waan kana kan jechaa tureef maalidha? Dhageettiin yookaan fudhatamni yeroo sanitti Abiyyi qabu akka isa waan biraan goone yookaan immoo carraa biraatti akka isaan kenne waan beekuuf itti dhiyaatee itti siqee yookaan carraa muudamaa yookaan carraa waan wayii itti dhiyaatu argateetiin bifa saniin waan amma kana hojjete kana hojjechuudhaaf jechuudha. Erga aangoo argatee namichi kun maal hojjetaa ture yoo jedhu namichi kun erga aangoo argatee waan kana milkeeffachuudhaaf uummata isaa dammaqsu namoota finxaalessummaatti kakaasu Amaarri akka addaatti akka waan miidhametti wantoota hedduu haasaa ture jechuudha. Wantoota sanii duuba deebinee kaasnee irraa dubbachuu dandeenya. Kanaafuyyuu rakkoon kun walumaa galatti duudhaa Habashaa kan nama aangoo irra jiru ajjeesanii dhabamsiisanii aangoo fudhatan kan warii garlaafummaan hin jirre aadaa abbootaa fi akaakayyoota isaanii jechuu barbaade. Muhammad ulfaadhu mee wanti amma ta'e kuni waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Hogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya naannoo tokko humna waraana caasaa biyyattii sadarkaa kanatti ijaarratee waajjira pirezidaantii naannichaatti itti seenee tarkaanfii hammana ga'u kana fudhachuun isaa biyyi suni gama tikaatiin laaffina akka qabdu nu agarsiisa moo akkamii? Kun gaaffii hin qabu. Biyyi sun gara tikaatiin laaffina qabaachuun har'a miti kan mul'ate. Waggaa har'aa muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed irratti ajjeechaan yaalameetiin ture. Ajjeechaan sun osoo tikni caasaan tikkaa biyya sanaa osoo jiru dirree masqalaatti raawwatamuudhaaf yaalii taasifamee ture. San qofaan hin gabaabbanne baatii 6 dura masaraa mootummaa waraanni nama 200 haga 300 ka ta'u seenanii turanii namoonni sunniin fonqolchaaf kan dhufanii akka gaafsan Abiyyi uummata tasgabbeessuuf jedheetiin gaafii mindaa isaanii gaafachuuf dhufe san osoo hin ta'in paarlaamaa gaafa deeme waan kana ofii isaatii arraba isaatii ragaa ba'eera. Wantoonni sunniin akkaataa ani yeroo san dubbii tasgabbeessuuf ta'e sanii miti jedheera. Dhuguma wantoonni sunniin akkas hin turre yaaliin fonqolcha mootummaati. Waraanni 250 haga 300 ta'u suni Xoreelochi irraa ka'ee haga masaraa mootummaa deemu
kiiloomeetiroota hedduu qaxxaamuree miila isaatiin kan deemu daandii sana hunda yeroo miilaan qaxxaamuree deemu caasaanti kan mootummaadhaa magaalaa sana keessa ture jechuudha. Garuu laaffataaf dadhabaa ta'uu isaatiin waan sana osoo quban qabaatiin masaraa mootummaa seenuu gaan jechuudha. Kan lammataa kan sadaffaadhaan immoo taateen amma rakkoo amma raawwate kun jechuudha. Baatilee sadan afran dabran of ijaaraa ifa dhaadataatiin mootummaa sarara dhaadataa wanta raawwatame jechuudha. Waan inni godhuu jiru hunda isaa quba qabanii dadhabbina caasaa tikaa yookaan immoo dadhabbina tarkaanfii seermaleessummaa dhabamsiisuu mootummaan sun qaburraati yookaan immoo wantoota laaffisuu borsirrataa fi obsa waan jedhuun wantoota sanniin sadarkaa saniin geessuu danda'ee ka jedhu gamaggamni. Ulfaadhu Muhammad Galatoomii gaafii biraasii dabalaa rakkoo uumame kanaan biyyattii sadarkaa biyyaatitti maal miidhamti naannoon akka naannootitti maal miidhama paartichi Adeepaan Amaaraa Dimokiraatik Paartiin kan yeroo ammaa naannoo Amaaraa bulchu paartichi akka paartichaatitti maal miidhama gabaabsee daqiiqaa tokko keessatti na deebisnee gaafii sadiin kan walitti qabi. Biyya akka biyyaatti yookaan fonqolchi mootummaa kun osoo milkaa'ee fi silaa diigama haga biyyi sun akka biyyaatti dhufuu hin dandeenye sadarkaa sanii sii gahuu danda'a. Kanas maaliif jedhee finxaaleeyyiin Amaaraa olaantummaa isaanii kan kaleessaa san deebisuudhaaf hawwiin isaanii waan kana mootuu biyya san keessatti dhuguma hin ayyaamama jechuun abjuudha. Waan kana saboonni 80 ol biyya san keessa jiran hundi isaaniitu hin barbaadanii yeroo gaafiin mirgaa gaafiin mirga ofii murteeffachuu saboota akkanatti ol ka'ee jirutti yeroo saboonni hundinuu dammaqanii jiran kana keessatti milkeessuudhaaf waan kana yaaduun wanta san yaadamne fashalaa'eera. Akka biyyaas badinni qaqqabsuuf yaadame silaa namoota kumoota kurnaniif kumoota dhibbaan lakkaa'aman fixuu ture garuu sun hin taane hogganoonni mootummaa kan du'an garuu isa xiqqeessuuf miti lubbuun nama haga ammaa dabareellee waan guddaadha yookaan immoo wareegama guddaadha. Akka naannoo Amaaraatti immoo wanti dhalate dhugaadha miidhaan kun osoo kaleessa milkaa'ellee addureedhaan kan miidhamu naannoo sanii maaliif saboota kana hundaan wal dura dhaabbachuu waan dandeenyeef finxaaleeyyiin kunniin waan yaadan kana mirkaneeffachuuf yookaan immoo lubbuu isaanii baraaruuf jecha waan hedduu raawwatan waan ta'eef lubbuu nama hedduutu galaafatamuuf ture. Ammas kan irra miidhame naannoo Amaaraati. Pirezidaantii isaanii dhabaniiranii kaabinee isaanii nama 7 wal geessan ta'an keessaatti namoonni 4 dabaranii jiranii namoonni 3 dabaranii jiranii kun wareegama guddaadha. Hogganoota fiixee kan ADP'ti kan wareegamanii kun miidhama guddaadha. Akka ADP'tis akka naannoo Amaaraattis wareegama guddaadha jechuudha. Muhammad guddaa galatoomii akkuma beekamu jijjiirama dhufe kanaaf bu'uurri qabsoo uummata Oromooti keessaahuu qabsoo addatti waggoota 5 darban kanaan jijjiiramni kun dhufe. Jijjiiramni kuni yeroo ammaa kana gaaga'ama guddaa keessa galee jira akka xiinxaltoonni siyaasaa hedduun jiranitti biyyi Oromoon abbummaadhaan amaanaa fudhatee to'atu sadarkaa kanatti jeeqamuun gaaga'ama guddaadha. Mee jijjiiramni injifannoon sadarkaa sabaatitti sadarkaa biyyaatittis argame kuni akka of duuba hin deebineef Oromoon maal gochuu qaba? Mootummaan akka mootummaatti maal gochuu qaba? Jijjiirama dhufe jijjiirama gaafa jalqaba jijjiiramni labsamu namoonni yookaan saboonni biyya san keessa jiran hundi isaaniitu hammatee warroota aangoon isaanii tuqamirraa kan hafe deeggarsa laataaf turan warra Habashaa finxaalii kanneen dabalatee jechuudha. Achaas maaltu ta'edha? Jijjiirama kana namni hundinuyyuu ija ofiitiin ilaala. Hiika ofiitti kenna. Kallattii an yaadetti deema jedheetiin abdataa jechuudha. Wantoonni sun immoo tuyyuu kallattii isaan yaadanitti hin deemne. Olaantummaa Habashaa olaantummaa keenya kaleessaa nuuf deebisaa bakka keenya kaleessaa saniif deebinee kan kaleessa yaadaa turan. Wanti sun dhugaan ta'an. Biyyi sun biyya walooti, biyya saboota 80 wayiiti. Kanaafuu fedhii 80 saboota 80 wayii kana deebisuudhaaf mootummaan namoota kanneen yookaan saboota kanneen giddugaleessa godhachuu ture. Kanaatu isaan dallansee jennaan wantoonni kun ni raawwatan. Kuni isaaniif liqimfamuu dhabee jechuudha. Olaantummaan keenya kan kaleessaa sun akkamitti dhabamaa? Wayyaanee waggaa 27 qaamsitee ammallee warri Oromoodhaa aangoo kana fudhateetiin waan kana bakkatti deebi'uu dhorguu jira ka jedhuudhaan waan kana dulan. Akka Oromootti maaltu godhamuu qaba yookaan immoo Oromoon wareegama guddaa laateetiin jijjiirama kana kan fide keessattuu qeerroo waggootan 4 dabran akka waliigalaatti immoo sabni Oromoo waggootan 150 fi wareegama guddaa itti kafaleetiin waan kana asiin dhaqqabe. Waan kana Oromoon gaafiin isaa itti milkaa'ee dhiises tumsuu waan kana akka duubatti hin deebine gochuun dirqama filannoo miti Oromoo. Kun Oromoo filannoo miti. Maaliif
jarri sun yookaan finxaalayyoonni kunniin osoo bakka kana dhufanii Oromoon bakka isaatti deebi'uuf akka jiru yookaan mootiyyoo bakka sanitti hin deebines wareegama guddaa akka isaa kafalchiisu waan waggaa 150 kafalisan caalaa akka isa kafalchiisu hubachuu danda'u isa barbaachisaa jechuudha. Ilaalcha siyaasaatiin murna siyaasaatiin wal qooduun wal dura dhaabbachuun rakkoolee xiqqoo yookaan gaafilee akka sabaatti muummee ministeera irraa qabnu kana nuuf hin deebine jechaadhaan nama kana qopheessuun yookaan kophaa dhaabsuun wareegama caalmaa nu kafalchiisa. Nama kana gorfachuun lolachuun qeeqachuun kan keenya ta'e yeroo dukkanaa kana keessatti garuu akka Oromootti cinaa dhaabbachuun dirqama nama hundaati jechuu barbaada. Muhammad gaafiif deebiin wajji gooteef guddaa galatoomii dhumarratti ergaan ati uummata Oromootiif uummata biyya Itoophiyaa saniitiif qabdu yoo jiraate carraa dhumaa siif kenna. Galatoom mootummaan sun of dagachuu jira. Of dagachuu kan jedhu maalidhaa? Rakkoolee waggoottan tokkitti dabran kana keessa raawwataman kana hunda sirna caasaa tikaasaa jajjabeeffateetiin mootummaa san to'achuudhaaf socho'uu irratti laafina irratti mul'ata. Wal danda'uudha, dimokiraasiidha, wanti kun haaraa waan ta'eef waan jiru wantoota garaagaraatiin yoo soban natti mul'achuu jira. Wanti kun dhaabbachuu qaba. Namoota yakka hojjetan tarkaanfii barbaachisu fudhatanii seera dhiyeessuun namoota caasaa mootummaa keessa ta'anii mootummaa kan dadhabsiisan namoota faallaa mootummaa deeban namoota ergama akkanaa qaban namoota tokkummaa biyya sanii yookaan nageenya biyya sanii boruuf waan san keessa qooda fudhatan hordofanii seera qabachiisuu yookaan immoo haayii jechuun isaan barbaachisa. Dhaamsi uummata Oromoof qabu, dhaamsi qeerroo Oromoof qabu, qeerroon Oromoo qe'ee isaa eeguu qaba. Rakkoon kun ammallee dhumate jedheetiin ni yaadu. Rakkoon kun itti fufuu danda'a. Fedhiin kun ammallee ni jira. Jaarmaaleen waan kanaaf hundaan jaarmaaleen wantoota kana qindeessuuf wantoota kana deeggaruu keessa qooda fudhatan biyya san keessa jira. Abiniin kaasuu ni danda'ama. Warri baaldaramoo maal jedhanillee Finfinnee keessa ni jiranii. Wantoonni kunniin waan garee muraasaan yookaan mootii garee ammaan tana maqaan isaa dhaamaru kanaan raawwatame miti. Caasaa bal'aa waan guddaa biyya san keessaa qaba. Raayyaa ittisa biyyaa keessaallee wantoota ijaaramanii wantoota waan kana abdachiisan yookaan wantoota waan kan mul'isantu jira. Waan kana hunda hordofuudhaan akka Oromootti baraaramuudhaaf akka Oromoodhaaf balaa kanarraa ooluudhaaf wal ijaaranii wal cinaa dhaabbatanii waliin waan kana ceesuu fi borumootiyyuu hanqina yookaan rakkoo akka Oromootti yookaan hanqina biyya san gaafii biyya san irraa qabnu yoo wanti kun tasgabbaa'e yoo mootummaan sun biyya sanitti itite yookaan bakka sanitti itite gaafannee yookaan deeffachuu dandeenya waan ta'eef cina dhaabbachuudhaan wanta kana fashalsuun dhabamsiisuun yookaan mootiyyuu bakka amma ta'e kanatti akka dhaabbatu taasisuun dirqama jedheetiin nama. Muhammad gaafiif deebii nu wajji gooteef ammas irra deebi'ee maqaa miidiyaa keenyaatiin guddaa galatoomi siin jedha. Yeroo biraa akka walitti deebinee wal agarru abdii guutuu qaban. Nagaatti. Fayyaan naa ture hedduu galatoomi. Egaan hordoftoota keenyaa haala yeroo irratti gaafiif deebiin rogeessaa Muhammad Ololoo wajji goonee kana fakkaata. Odeeffannooleen hanga ammaatti jiran namtichi yaalii kana adda durummaadhaan gaggeessee Jeneraal Asaaminoo Tsiggee ajjeefamee jira. Mootummaan federaalaa haalicha to'achuudhaaf caasaa isaa guutuu bobbaaseetiin wantoota tasgabbeessuudhaaf wanti godhaa jira. Kanachirraa fi odeeffannoolee tokko haala rakkisaa kana keessatti fuunee isin biraan gahaa jirra. Neetworkiin biyya keessatti guyyoota sadan darban kana waan hin jirreef haa ta'uyyuu karaa bilbilaatiin karaalee garaagaraatiin waan dandeenyu hunda goonee kan isin biraan geenyu ta'a. Sagantaa keenya guyyaa irraa kanumaan raawwata. Sagantaa birootiin hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura.